Dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu oduu gaddaa amma Adaamaadhaa nu dhaqqabee qabna. Abbaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa tokko kan ta'e aartistiin jaalatamaan beekamaan Nuhoo Goobanaa boqochuu maatiin isaanii OMN'tti bilbilaan himan. Aartist Nuhoo Goobanaa kan boqote hospitaala Adaamaa keessatti argamu ta'uu maatiin isaanii nutti himan. Hangaftoota aartistoota Oromoo keessaa tokko kan ta'e aartistiin qabsaan sabaa Nuhoo Goobanaa har'aa yeroo boqotu gadda guddaatu nutti dhaga'ama. Gaddi keenya duwwaa miti kan uummata Oromooti jedhan maatiin isaanii. Nuhoo Goobanaa sirboota warraaqsaa, siyaasaa, hawaasummaa fi kan biroo hedduu Oromoo fi Oromiyaadhaa aartistii gumaachedha. Aartist Nuhoo Goobanaa dhibee narviitiin yeroo dheeraadhaaf dhibamaa yookiin dhukkubsataa erga ture booda har'a magaalaa Adaamaa hospitaala yookiin mana haakimii achitti argamutti boqotuu isaatii maatiin isaanii bilbilaan kan nutti himan. OMN maatii isaatii fi uummata Oromoo bal'aadhaa fi hawwii jajjabina hawwina. Mee egaa dhimma kana ilaalchisee keessattuu dhimma kana hordofuudhaanii boqochuu Nuhoo Goobanaa hordoftee kan nu biraan geesse Masarata Dhaabaa Finfinneerraa karaa sarara irratti argamti. Masarata Dhaabaa egaa baga nagaan dhufteen jedha. Gadda guddaadha uummata Oromoo akkasumas aartii Oromootii fi mee maal nutti himta dhimma kana hordofaa turte? Gabaayinaatti dhagahamaa Nuhoon hin boqote jechaadha. Nuhoon aartistii qabsaa'aa abbaa araaraa jaarsa abbaa tokkummaa abbaa nageenyaa ture. Uummataaf otoo jiraatu saba isaatiif otoo jiraatu kaayyoo isaatiif otoo jiraatu jireenya dhuunfaa isaa otoo mijeeffatin akkuma walii gadi ijoollee jaawwaaritti otoo hin boqatin mana isaa jireenya isaa ijoollee otoo hin jedhin dhumarratti boqonnaaf gahee jechaadha gahaarra. Jiruu isaa guutuu uummata Oromootiif jiraate keessumaa sirboota isaa kan warraaqsaa tokkummaa jechuudhaani tokkummaa uummata Oromootiif hawwii guddaa qabu kan Oromoon akka tokko ta'ee qabsaa'uuf nama sirbeedha. Alaabaa Oromoo hin jigdu hin kuftu jechuudhaani sirboota yeroo hundumaa hin moofofne nama Oromoodhaaf gumaachedha. Yeroo rakkoo akka Oromoon wal bira dhaabbatuu fi isin waamti harmeen jechuudhaan nama sirbeedha. Qabsaa ganamaati. Namoota nama akkanaa egaa dhabuun Oromoodhaafis akkasumas aartii Oromoo keessatti dhiibbaa akkamii qaba? Lammata immoo hedduuf jala qeerroo hedduu biqilcheeti kan guddiseeti kan darbe. Kana maal jetta Masarati keessattuu yeroo dheeraaf hordofaa turte dhimma Nuhoo Goobanaa? Nuhoon nama tokko miti beektaa nama tokko miti. Gahee Oromoota kumaatamatti lakkaa'amuuti kan kafalee darbee mata dureen inni irratti sirbine hin jiru. Sirboota isaa baay'een dhaggeeffadha. Kanaaf jaalala yoo kaaste jira, tokkummaa yoo kaaste jira, gadadoo fi gadda uummata Oromoo yoo kaaste jira, waa'ee tokkummaa faarsee jira, sirbee jira, lallabee jira, waa'ee nageenyaas, waa'ee jaalalaas, waa'ee nageenya maatiis, waa'ee dubartiis. Kanaaf Nuhoon aartii Oromoo keessatti simboo yookiin fakkeenya aartii Oromooti jechuun hin danda'ama. Kanaaf isa argachuuf egaa umrii isaatii ol ifaajuu barbaachisaa. Bira kanatti sanuu cichoominaan kaayyoof jiraachuudhaan asiif dhalootaaf fakkeenya ta'anii darbuun waan guddaadha. Haacaaluu bakka buusee ture
jari lachuu wal fudhatanii kanaaf gadda guddaadha. Caaluu bakka buusee dhugaadhuma keeti mee kana caalaa hin qabu Masarat yeroo baay'ee Nuhoo Goobanaa yeroo inni dhukkubsatus biraan hin dhabamtu turte maal dhaammata yeroo baay'ee isinitti warra dhaloota haaraatti maal dhaammata ture? Yaa Nuhoon keessattuu waggaa afurii as baay'een isa hordofaa ture. Waan tokko dubbatee ibsatee yookiin yaada isaa sirriitti ibsachuu hin danda'u. Yaada isaa hunda imimmaaniin ibsata ture. Dhugaadhaa waamicha isaaf mana binna jennee kaaneen Oromoonni hedduu birmatanii fi jiranii akka barbaanneetti galmaan gahuu baannus warratti akka taanes taanu mana isaatti galchinee yoo xiqqaate reeffi isaa mana isaa keessaa bahuuf jira jechaadha. Kanaaf baay'ee gammachuu qaba ture. Yeroo gabaabaa kanatti hin du'a jedhee si yaadne ture maaliif fooyyee jira fayyee jira naan jechaa turani. Kanaaf yaa kanuma jechuu danda'a jedhee. Ayyee galatoomii Masarat dhaabaa Finfinnee irraati warra dhimma Nuhoo Goobanaa yeroo baay'eedhaaf hordofaa turte Masaratii dhaabaa hedduu galatoomin jedha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya amma sirra deebinee abbaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa tokko kan ta'e artistiin jaalatamaan beekamaan Nuhoo Goobanaa har'a boqoteera kan boqotee hospitaala Adaamaatti akka ta'edha. Maatii isaanii keessaa nama tokko yeroo gabaabaa dura dubbiseen ture. Egaa hospitaala baafnee gara manaatti geessina. Kanaafi uummata Oromootiifis akkasumas warra isa dinqisiifatu warra isa jaalatu jajjabina nu hawwaa kanuma nu dabarsa gaafa awwaalcha isaa immoo kan himnu ta'anaan jedhani. Egaa hangaftoota artistoota Oromoo keessaa kan ta'ee fi waa'ee dhimma adda addaa irratti sirboota hin duune kan bara baratti darban kan sirbeedha. Artistii Nuhoo Goobanaa keessattuu sirbisaa tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa jedhu yeroo hundumaa artistoonni jalaa dhufan illee wal harkaa fuudhanii sirbani iddoo guddaa Oromoo keessatti sirba qabudha. Akkasumas alaabaa Oromiyaa hin kuftuu hin jigdu jechuudhani alaabaa Oromiyaatii fi sirbinni sirbee kan yooma yaadatamudha. Bara rakkootti immoo Oromoon Oromoodhaaf akka birmatu inni ala jiru isa keessa jiruuf inni keessa jiru saalaatiif akka birmatu isin waamti armeen jechuudhani sirboota hedduu kan warraaqsaa kan jaalalaa kan hawaasummaa kan maatii nama sirbee waan boonsaa hojjetee jiruusaa keessatti otoo qabsoo Oromoo irraa ija tokko libsatin nama dhumarratti egaa lubbuunsaa darbiteedha. Artist Nuhoo Goobanaa akkuma duraan ibsee dhibee narviitiin yeroo dheeraadhaa fi dararamaa kan ture ta'uudha kan beekamu. Walumaa galatti OMN maatii isaatii fi uummata Oromoo maraan jajjabina hawwina egaa haala jiru hundumaa jala buunee kan gabaasnu ta'a. Akkasumas hiriyoota isaa namoota Nuhoo Goobanaa beekan artistoota adda addaa kanaaf asirratti affeerree isinii dhiyeessinu ta'a. Wanti nuti tuqin darboo ofii kiyyaaf kan hin argine yeroo iddoo qabsoo deemuudhaan qabsaa'ota bilisummaa Oromoo kan WBO gara Asmaraa faatti deemuudhaan isaan jidduutti argamuudhaan isaan bashannansiisuu bira darbee muuxannoo isaa hiruu bira darbee haamilee guddaa qabsoodhaaf godhaa nama ture keessaa tokko. Egaa dhimma kanarratti namoota isa beekan kan isa wajjin turan akkasumas artistoota ganama warra hangafoota ta'an kana qabannee isinii dhiyeessina. Ammas irra deebinee maatii isaa akkasumas uummata Oromoo maraa jajjabina hawwinaa nagaan nu tura. Ya ilman kona da tabar sini